Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aan kanaagaa akka Itoophiyaan nama dura taa'aa mana maree bakka buutota uummattoota Itoophiyaa kan turan muftii Haji Umar Said dhabuudhaan gaddarree jirti. Sirni awwaalcha isaatiillee guyyaa har'aan kanaa gaggeeffamee ooleetiin jira. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya kan du'eef Rabbi haa araaramu jecha. Gama biraatiin ammoo godina Shawaa Lixaa Aanaa Noonnoo jedhamtu keessatti guyyaa kaleessaa jechuudha halkan waraanni faannoo ofiin jedhu jedhan namoota baay'ee jumla akka ajjeeseetu dhagama. Dhimma kana ilaalchisuudhaan namoonni yaada garaagaraa kaasuudhaan egaa kan achirraa yaada kan taatiin jiru. Gama biraatiin obbo Jawaar Mohaammed illee dhimma kana ilaalchisuudhaan yaada kan qaba. Har'aan kana godina Shawaa Lixaa Aanaa Noonnoo keessatti uummata nagayaa 18 ajjeefame. Amma dura akkuma aanaalee Wallagga Bahaatii fi Horroo Guduruutti aanaa Noonnoo kanallee humni faannoo mootummaan waraana bilisummaa Oromoodhaa akka waraananiif jecha hidhachiisee jiraachuu isaa barreessuun kiyyanii yaadame jechuudha. Yaada itti fufa. Hariiroon mootummaatii fi humna kanaa waggoota darbanitti daangeffamee miti. Yeroo ammaan kanallee ifatti bulchiinsa naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa keessatti kaampiin kennamee fi leenji'aatiin jiru. Achi ka'anillee aanaa Noonnoo kana keessatti uummata ajjeesuu fi horii saamuu dalagaa godhataniitiin jiran deebi'anii achitti dhokatu. Kuni iccitii osoo hin taane kan uummanni akkasumallee bulchitoonni aanaaleetii fi godinoota naannaasanii yookaan Oromiyaa keessa Shawaa Lixaatii fi Kibba Lixaa giddu galeessa keessa ammoo godina Guraageetti ifatti beekanidha. Humna badii kanarratti tarkaanfii maaf hin fudhanne jennee yoo gaafannu kallattii gubbaa kaayame waan ta'eef humna keenya oli jechuudhaan nuuf deebisanii jira. Kuni jette osoo hin taane kan ani mataa kiyyaan qondaalota dubbisee natti himanidha jira. Shirri maqaa faannootiin hidhattoota gurmeessanii uummata ficcisiisuu dhiyeenya kana gara godinoota Shawaa Bahaa, Arsii Bahaatii fi Harargee Lixaallee ceetiin jira. Sochii naannaa sanitti godhamaatiin jiru dhiheenyatti bal'inaan kan saaxilu ta'a jechuudhaan obbo Jawaar Mohaammed almost ji'a tokko dura barreeffama gaafa Septeembar 8 gallakkisee ragaa godhachuudhaan waan kana saaxileetiin ture jechuudhaan gallakkise tokko screenshot godheeti gaadhimma kanarratti kan barreesse obbo Jawaar Mohaammed mee barreeffamni isaa sun waan jedhullee gaggabaabsaneeti gurra wal buufna. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya shira kana mootummaa tarka keessaa qabaa fi qaama biraatu gartee mootummaa kanaa wajjin waltee waan kana godhaa jira. Wanni hanga ammatti beekame hin jiru haa ta'u garuu akka Jawaar Mohaammed jechaatiin jirutti humna kana kan hidhachiiseetiin sochoosaatiin jiru ifaan ifatti uummanni kan ragaatiin bahaa jiru mootummaa hidhachiisee kaambii akka qabanii fi kaambii seerraa immoo sochoodhaan uummata qabeenya uummataa saama manneen uummataa gubaatii fi akkasuma immoo uummata jumlaadhaan fixaa akka waan gartee humni faannoo jedhamu kan isaan gama olitti dadhaban sun gad dhufee uummata jeeqaa jiru tokkotti gartee uummataaf dhiyeessaatiin jiran. Mee barreeffama gaafa Septeembar 8 san maal akka fakkaatu waliin kan dhaggeeffannu ta'a turtiin waliin taasisan afeerraa keenya. Akkana kuno. Dhiyeenya kana Horroo Guduruu Wallaggaa naannoo Abee Dongorootti hidhattoonni faannoo Wallaggaa ofiin jedhan jumlaan ajjeesaniitiin jiran. Sana durallee Wallagga Bahaa Giddaa Ayyaanaa Shawaa Lixaa Noonnootti ajjeechaa wal fakkaatu raawwatameetiin ture. Maaltu deemaatiin jira? Faannoo Wallaggaa jedhamu kun humna akkamiiti? Humni kun bara 2020 irraa hanga bara 2020 takka kan ijaarame mootummaadhaan akka ta'e beekamaadha. Yoo kan yaadatan ta'e yeroo san raayyaan ittisa biyyaatii fi humni addaa Oromiyaadhaa gara lola Tigraay duulanii turan. Qaawa kana fayyadamuudhaan humna waraana bilisummaa Oromoo milishoota mootummaa humnaan caaluun iddoolee hedduu dhuunfataatiin ture. Yennaa kana falli barbaadame. Dura dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaan raawwatame. Gocha saniifillee waraana bilisummaa Oromootti qubni laatame. Dhugaan ture garuu ajjeechaa san kan raawwate humna mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee ijaare kan Faqqadaa Abdiisaatiin hogganamaatiin ture ta'uu gaazexaan Washington Post boodarra saaxiluun yaadattan jedhee tan abdadha. Yeroo sanatti garuu miidiyaaleen biyyattii ajjeechaa saniif waraana bilisummaa Oromoo bira dabranii uummata Oromootu yakkuudhaaf duula guddaa taasisan. Duulli kunillee dhalattoota Amaaraa naayisuu fi shororkaa keessa galchuudhaan hedduun isaanii godinicha gadi lakkisanii akka baqatan taasise. Yeroo kana tiki mootummaa shanee ofirraa dhoowwaa jechuudhaan dhalattoota Amaaraa warra dhiiraa fooyanii ijaaranii birshalaqootti leenjisanii hidhachiisan. Kuni ammoo icciitiidhaa miti bara waan itti aanaa muummicha ministeeraa dabalatee qondaaltonni hedduun ifatti dubbataa turanidha. Hubaddaa. Humni sun qaama milishaa gandaa hin taasifne. Dhalattoota Amaaraa qofatu bifa farra riphee lolaatiin ijaaramee meeshaa gurguddaa hidhatee humna mootummaa kana akka raayyaa ittisa biyyaa yookaan erga kaabaa deebi'an booda jechuudha. Poolisii federaalaatii fi kanneen kana fakkaatan waliin qindoomina waraana bilisummaa lolaatiin ture. Isin yaadachiisuufillee humni kun hammataa gurbaa tokko muree mukatti fannisee dhiichisaa ture sanii. Humni kun boodar hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin wal loluu bira dabranii uummata nagayaa ajjeesuu fi isaamutti seene.
yeroo kana qondaalonni poolisii Oromiyaa hiikachiisuudhaaf yaalan leegaruu akka dhiisan ayyaanyetti kenname. Ayyoonni jajjaboon illee inni ajjeefaman. Yeroo as aanaa kana ammoo bifa durii daran ummata jumlaadhaan fixutti bobbaafaman. Inumaatu caasaa bulchiinsa mootummaas diiganii kan ofiitiin bakka buusan oduu jedhuutu gabaafamaatiin jira. Humna kana ammas mootummaan bobbaasaa akka jiru ragaalee hedduutu jira. Fakkeenyaaf ajjeechaa dheengaddaa Aabee Dongorootti raawwatame ilaalchisee ummata naannoo sanii qaamolee nageenyaatii fi hojjettoota mootummaa irraa odeeffadheetan ture. Humnoonni ummata fixan kun naannoo Amaaraatii daangaa ce'anii hin dhufne. Kanuma bara 2020 irraa hanga ilaa bara 2020 takka mootummaan naannoo sanitti filee hidhachiisee oofishaalii bobbaasaa turee fi ummata naannichaatiin sirriitti wal beekan ta'uu naa himan. Jarri kun ajjeechaa kana raawwachuudhaaf dhufaa akka jiran dhaga'uun ummanni poolisitti iyyate. Poolisiin ammoo humna keenya oli jechuudhaan raayyaa ittisa biyyaa naannoo san jiruun akka dirmatee dhaabsisu gaafatan. Raayyaan ittisa biyyaa kutaa waraanaa yookaan kifla xoor guutuutu iddoo ajjeechaan raawwatamuudhaaf deemu kanarraa kiiloomeetira 20 qofa irraa fagaateetiin jira. Garuu ajajni nuuf hin kenname jechuudhaan waywaannaa poolisiitii fi ummatatti gurra cufatanii ajjeechaa as deemaa jiru dhaabsisuu jan. Hidhattoonni sun loon ummataa saaman osuma raayyaa ittisa biyyaa ilaaluuti oofanii biraan dabran. Humni kun gaafuma tokkollee raayyaa ittisa biyyaa walitti dhukaasanii hin beekanii jedhan jiraattonni naannichaa. Maaltu deemaatiin jira? Mootummaan maaliif yeroo ammaa kanatti namoota kana bobbaase? Deebiin isaa ifa gala. Baroota 2020 irraa hanga bara 2020 takka shanii mootummaan ofiin bobbaaseen Amaara ajjeesanii akka waan Oromoon fixetti ololuudhaan ummata Amaaraa dallansanii of cinaa hiriirsan. Amma ammoo humna Amaaraa gaafas hidhachiisan san fayyadamuudhaan miskiina Oromoo ficcisiisanii fannoo Amaaraatu isin fixe jechaatiin jiru. Akeekni isaanii Oromoon saba Amaaraatti dallanee haaloo akka bahu wal fixiinsa kana keessa ammoo umrii sirnicha isaanii kan ummata fixaatiin jiru kana dheereffachuudha jedha obbo Jawaar Mohaammed barreeffama isaa kanaan. Adaduma sirnichi muddamuun shira akkanaa babal'isaatiin deema. Kun ammoo tooftaa haarayaa miti. Wayyaaneen illeen gaafa muddamtu Oromoo fi saboota ollaa walitti buusuudhaan of baraaruu yaalteetiin turte. Garuu hin milkoofneef. Bilxiginnaan illeen tooftaa jararraa dhaalteen fayyadamuudhaan ji'ootuma darbe kana Oromoon kallattii maraan ollootaan akka walitti bu'u yaalii hedduu godhaatiin akka jiru ni agartu. Akeekni shira kanaa Oromoo miira bakka maraa aggaammiin nattaasifamaatiin jira jedhu keessa galee ajjeechaa fi saamicha guyyaa hunda irratti raawwatamaatiin oolu kana akka inni irraanfatee sirnichatti akka maxxanu taasisuudha. Hin milkaayan. Akkuma shira jara kaleessaa fashalsine kan jara tanaatillee tarsimoodhaan bishaan jala yaafna jedha obbo Jawaar Mohaammed tibbana ummata keenya kan Wallaggaa keessatti bakkoota garagaraa irratti yeroo ammaan kana maqaa fannootiin warri mootummaan bobbaase ummata keenya fixaatiin jiru takka takkaan shira isaanii saaxilee warra mootummaa kun dhugaa lafa jirtu ummanni keenya wal shakkuu fi walirratti gartee ololuu dhaabuu danda'uudha qaba. Kun dhugaa lafa jirtu waan mootummaan kun ummata keenya irraan gahaatiin jiru kun qabatamatti beekamuu danda'uudha qaba. Haala kanaan ummata keenya fixaatiin jiran obboleeyyan kiyya quba qabaadha. Haala kanaan shiftaa ijaaree maqaa fannootiin illee fannoo ijaaree maqaa shaniitiin illee kafaqqadaan hogganusanii fi kagartee jidduu kana dubbiin tammaannan galchan tokkoo fi ummata kana keessatti ijaaree ummata kana kaficcisiisaa jiru ummata kana kadararsaatiin jiru mootummaa kana ta'uu ummanni keenya jala muree beekuu danda'uudha qaba. Dhugaan beekamtee abbaan shira kana hojjetee jiru seeratti hojjetaatiin jiru seeratti dhiyaachuu danda'uudha qaba. Silaa mootummaan gartee ummata fixaa jiru kana qabuu ka barbaadu taate qaatta qaqqabe garuu ufiif gochaa jira waan ta'eef qabuu hin barbaadu. Kanaaf ummanni keenya dammaqa. Akkuma beekamu dheengadda waan PP walgahii gootee takka isinii maxxanseetiin ture. Ijoolleen faarsee bulaan PP kun gartee ummataaf sagalee tatta'uu eegallaan deebii nuu kennu eegallaan hin dubbatinaa. Kanneen gartee ajandaan qabanii xiqquma wacanii usanii isin abbaayuma hafarsaa. Jara kana wajjin dubbatinaa jara kana gartee akka namatti illee lakkaawinaa Oromoo wacceetuma ursitii ay Oromoo isiniin je'eetiin isinii hime jechuudha. Akkasuma wacanii ustanii jechuudha. Akkasuma wacanii ustanii jechuudha. Ummanni keenya eega buqqa'ee reefa isaanii ijjinuun buruune jechuudha kan awwaalan bakka takkatti nama 30 ol awwaalan.
ajandaa kana akkami jijjiirra jedhanii maraatu jiranii isin kana jala maraachuun isin irra hin jiru ummanni keenya eega buqqa'ee sagaleen arkan qubatee gartee bakkatti qubatuun arkan sigale kaduu eegumaa namni dubbatin jiru mootummaan ibsa tokko baasee namoonni hangas ga'u abbaan warraa ka hangas ga'u buqqa'ee horroo gudurura gartee abbaan warraa ummanni dhaabbatee miskiinni kasi boboosuun tokko sagaleen arkanne jechuudha tokko bakka qubsumaatii isin arkanne jechuudha sigale tokko bakka qubsumaan arkanne lubbuu nama 30 tabaateef bar sagaleen taane sigale lubbuu nama 30 tabaateef sagaleen taane jechuudha ummata faayidaan ifii dursu faayidaa sabaa dura faayidaa ifii dursu abiyyi biretti jaalatamuuf shayxaanticha biretti gartee mootii ajjeechaa looreetii ajjeechaa biretti jaalatamuuf jaawar mammaffaa xiqqeessan tokkicha ummata kanaa sagalee ta'u jiru kan akka kana xiqqeessan akka kanaan si wajjin jirru jaan akka kanarratti olola oofan sigale viidiyoo olola oofanii ololchiisan fuudhaniiti shayxaantichatti erganii isaan kan dalagaa jiran waan rabbiin samirraa nabi muhammad irra buuse osoon hin taane waan gartee shayxaantichi finfinneerraa shimallis irra gabbuuse akkamisanu jirra oolchina jedhanii halkanii guyyaa tattaafachaa jiranii jechuudha sheekotii manzaraa taniin hanjoontu tanaafi sheekalleen qabnu shayxaana malee wanniin isiniin juuf tanaa jedha arkitanarra kabuqqa'e kun ilma muslimaati aboo qaallichi pheenxee faaxuu qabu mulaataa qabu sun bar midhaan fe'eeti bar karrayyuu geessee bar barangasillee irraa dhabne masaraati moo maali maqaan isaa ortodoksiin bar ibsa baaftee maallaqa nurraa guurtuun dirooyinii bittee sigale ummata keenyan fixxu warra amantii teenya hordofu abadan hin fixxu jettee ibsa baaftee bar sheekotiin manzaraa garuu hafuurri irraa hin baane warra haqan dalayn warra haqaan iyyaan warra haqan dubbanne ta'u asirratti isinii galu qabdi jechuudha yoo dur isiniin galin asirratti isinii galu qabdi jechuudha takkaan isii hafuurri irraa hin baane maaliif ajaa isaanii gayyaafti haa opiidiyoo wayi kabajaa qabdi ajaa isaanii simmintoo isaan kadhatan kaaree isaan kadhatan kondominiyeemii isaan kadhatan iyyannaa isaan galfatan hunda gayyaafti jechuudha tanaafiinan sheekotii tanallee abdatina walaa sheekotii manzaraati walaa abbootii gadaati duraanuu abbaa gadaan qabnu wanniin anji'ee gartee isini waywaadhuuf waan kana sirritti keessa beekuuf waan kana sirritti keessa beekuuf arra kunoo hujiidhaan arkitan kanaa booda asirratti sheekotii manzaraa tana maarre nur jettanii sigale itti gaafatamaan isinii jechuu gaafa nuti waa jenne sigale gaafa nuti waa jenne itti gaafatamaan isinii jechuu mee sheekotuma mujrima gartee maa shayxaanticha faarsitu tana mee jechuma tokko gaafadha rabbiin mujrima deeggara jee moo jibba jee hanganuma gaafadha mujrima dhiiga namaa dhugu mujrima nama fixu sigale mee rabbiin deeggara jee moo balaaleeffadha jee takkittuma tana qofa gaafadha sheekotii manzaraa faayidaan isaanii guutamnaan yoo jaartii isaanii jalaa fudhate qaallichi shayxaantichi kun hafuurri irraan ba'u jira sigale tana hunda wanni naaseef wal malee hin qabnu anaafi si qofaatu ummata keenyaaf dhimmama dafqaan bula akka kiyyaa faarsee bulaa osoo hin taane dafqaan bultoota hayyoota keenya jabeeffachaa ijateen jaawari buun saraara diima faa osoo jedhanii sigalee ka guyyaa ati rakkatte sagalee takkasii ta'u kanaaf buun saraara diima silaa jedhanii ni fudhatama sheekotii manzaraa tagartee maqaa keetiin daldaltu tamaqaa keetiin gartee hanganaa sheer na godhe jettee shayxaanticha biratti booyyee biratti if jaalatomsitu akka isaan jaalatan rakkattu isaanis si gurgurtu kanafaa saraara diima naan jaa dhufe saraarri diimaan nama sagalee sii ta'u kee jechuun karaa kossi bira dhaabbatu kee jechuun ka si fayyadu si bira dhaabbatu ka sirra fayyadamuu miti wanni ati beekuu qabdu namni kee jechuun ka guyyaa ati duutu si awwaallatu ka guyyaa ati gadditu si wajji gaddu ka guyyaa ati gammaddu si wajji gammadu jechuudha ka guyyaa ati gadditu dhokatee biligaa jaartii jala dhokatee guyyaa ati gammaddu subhaanallah maasha Allah jechaa sitti ayyaa'u marashaa if kaa'ee jiin maasha Allah maalii miti keetii miti jechuudha hoogganaa jechuun ka si wajji dhaabbatu
bakka bu'aa ummataa jechuun ka si wajji dhaabbatu imaama masgiidaa jechuun ka guyyaa ati rakkatte si wajji dhaabbatu abbaa gadaa jechuun ka guyyaa ati rakkatte si wajji dhaabbatu sigale arra ummata Harargee gartee ka biyya keessa jiru jimaa gurgurachuu dhorkanii keellaan rabbaayisanii sigale san gubbaan koriidarii janii dhufanii shayxaanni isaan akhoruu mana gubbarra diiganii san gubbaan gibirarra dabalanii sigale ummata jiruutti hadheeysanii sigala kabiyya biroo baqatee naannoo biroo keessa jiru Harargeen eessa jirti jecha fannoo irra jaaree shayxaantichi kun Harargeen akka dhabamtu eessa Harargeen qubatti jecha barbaada sigale dhaqee bakka Harargeen jirtu miskiina achi tattaa'ee dachii qonfuratu buqaasa'e maaliif nam tokko namarraa malsii dubbatu wanti hundi bitamtu keessa seenee arkee jira qaallichi ولا ما شيكوتي منزراتني ولا أبا قداتي ولا أبا قبيناتي ولا ميتركشو ولا خزة نمتو كوكانو تنقابني أركيتي سيقال إسانيني سياسة دلقات داجي بك مهررقين كوباتو كوفا ركون جرتي بيلالا غافانا بي توري بكا غجي خيسا ايسا رقم بكا هررقين كوباتو رقاني هررقين جيسي سنين بكا هندا ميلالا ماليف نمتي كوليش راجون قبتو موتو ما خيسا مرمتو خيسا أبوتي كبينيا خيسا شيكوتي خيسا كنسي خيسا نومتي كل أمنا كنا مخينيا جيش راجون قبضو خنان سياسة دلقات شيطان وجي إيجا روغو بربادة إيجا خنا روغاي سنيفو واني قروق أمنو أمني أورومو كيسا تجولي ميديا الرجل تينيا والرقيفتشو تينيا والجلياو نما سقلينو تو جبيفتشو سيالي جاور مر ينقد دغرتي Harargeen sinna geessu Harargee keessa seenuu hin dandeessu Harargeen akkana siin taatu jettaniitu sagaleen teenyuun tika fuudha sirri dhagahamtu godhee jiru alhamdulillah miidiyaa irra jirra abadan sagaleen ummata keenya akka hin ukkaamamne goonee jiru akka hin ukkaamamne goonee haga irraa oofu jirra ummanni keenya nu cinaa dhaabbatanii haga ummanni kun qubatu haga ummanni kun haqa arkatu sigale tokkummaa keenyaan dhaabbachuudha